namni tokko konkolaataa keessa yeroo galu hafuurri hamaan keessa yaa'in qaraadha jechaa irra bashaa hafuurri waaqayyo waan hojjetu qaba. Ameen hin jettu. Ameen hin jettu. Ameen hin jettu. Saya la badana la badona la basai. Kita berata la bania batut. Milik kita berata la bania batero batut. Milik kita berata. Ati foni favorate bifam tabulesan. Bak epic foni favora. Wanti beranju. Ini kam tamma. Hi kam sabutta tu sita. Afurati foneti si kam defai degal. Hallelujah. 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 Misra chuna ma foni favorati kam efa ipuka mega na sujira. Hallelujah. Hallelujah. Hal kan nama jekabun. Gama karantani. Olan na jeke olan na katte sagale bai seman jeru miti. Jedu batus ga kuninjir. Safara ye rabash kite dande. Zemme bele sitten nam rabash. Watto ale. Amen. Amen. Akan Paulosin akana nini. Namichi kun kumada darba qabatti jedhani. Ha? Namichi kun kumada darba qaba. Namoonni ni qaqqabatu namoonni ni tibubbu. Hundumtu haleluya gutamu hundumtu fayyu hundumtu jijjiramu. Ebekwani dhugaa waaqayyo sajiraata barratti akka dingata barratti akka xiyyiti maanni shikilaashoo kan qawwee keessaati. Qawwee keessa utaalte dingata baatutti barratti dingata harki kam si qabu hin dandeenye. Biyyileefaa si qabu hin dandeenye. Seexanni si qabu hin dandeenye. Dhukkubni si hidhuu hin dandeenye. Tokkotti gamtee baatu tokkotti dhiyaatee jira. Lafa saayyaa lafa doora lafa turre lafa saayyaa birinsaan laandooriyaa saayyaa. Akka murii kee kanatti nama gati baasee obboleessa nama. Nama gati baase. Hin karoorsita siif hin ta'u. Hin yaadda siif hin ta'u. Hin abduu argita siif hin raawwatu. Yaadaan imimmaan maxuruurfachuun booluma gofaadhaan si duwwaa ta'e siin. Si duwwaa kan si godhe kan. Namni nama qabaa. Namni fira qabaa. Namni waa qabatee muka qabataa wayii qabateetu namaan kaa namaan sochoo. Ati garumaan qabdu. Fira qabu sin qabdu. Waan jedhamu sin qabdu. Waan qabatamaan qabdu obboleessa nan. Dhugaadha. 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 Eerraa dhufettee. Asuman jira garuu amboo gadi geedoodhaan dhufe. Dhaloonni geedoodha. Ajjiraattaa. Asan jiraadha. Hallelujah. Hallelujah. Kaasaa si kaffala furri waaqayyo. Amen. Inni kamta kaasaa si kaffala. Amen. Walla kaamii fi jira nama kana. Amen. Illa kaamaa fi nama kana. Ikamsi jalqabaa si ta'ee rabbo. Amen. Hallelujah. Isumarraallee kophaa qotuun booti. Amma maatii biraa fayyadaadhaa wajjin as jiraadha. Ishee bira galeen kubbummaa natti dhaga'ame nama wajjin asitti waliin beeku. Ijoolleen godhanyoo ta'uu natti yaadatamanii baay'ee boo nyaata naa dhiyeessinaa nyaata ishee wajjin nyaachuu dadhabeen nyaata gadi ba'e bira. Maaliif? Akkasumatti natti jibbisiisa baqa jireenyi mannatti. Jireenyi si dadhaan. Kana mannaa du'aa. Jedhee dhugaa. Samaski sila yeroon barsiisaa ture. Afurri waaqayyo namni illee du'aa kadhatu. Duuti kan itti urgaa'u jechaa ture keessaa. Kana mannaa jedheera abdii kutadhe baqa na jibbisiise otoo na jedhuun kiisi duwwaa ta'aa jira. Namni maaliin hidhama jedheeraan? Du'aan hidhama. Afurri du'aan hidhama ammayyuu gubaa'ee kana keessa dhaloonni du'aa kadhatan gubaa'ee kana keessa jiru jedhee dubbachaa ture. Hidhaa hiikaa rama kuna. Jama bana dua kasa koftan jalala undar jala. Ati polisi safurati sepifamtetu. Mana kana kesaba. Amen. Ani hika memba. Ani hika memba. Jadi dupatu kabesi. Ani hika memba. Amen. Amen. Yesus. Yeroo baay'ee argaan natti dubbatama amma manuun dadhabee baay'ee bu'aa ture waaqayyo kana mannaa yoona jeefte maal ta'a jechaan ture kaleessa faazirii dhufee ture faazirii geggeessu haa ta'u taraa deemee geggeessee deebi'ee
Kubian teka falan rasa mona berinar kan juru ture berilik efat dari segi kese. Kalau dengan itu bakal seperti najib bisi sejarah ini baik najib bisi senyata nanti saya saat itu sedang mendengar memang fenomenan baik menyata gitu mana. Aciku data ibu dan betan menjadi betan asuk benar dabai deket atau kita cisetan sagantara zraya dan nani mau defendon. Di sini bukesa. Obboleessi kun du'a gara keetti dhufee sadarkaa du'aa irra geessee kaatee immoo deebitee fayyituu si argisiisa. Mama kooti kaasee maatii wajjin soliin gallee kaan biraa baay'atan kophaa irraa ture. Tashan simisteera kaasee hanga sagalitti otoon baradhuuti. Ofuma koof danda'e waan marge hojjedhee otoon baradhuuti. Achi mucaa biraazaritti naa oolaas xaafoo jira. Inni immoo akkuma nama jaalatuuti kottu makiinaa biteetuma kottu sarara hojjedhu naan jedhee ture ani finfinnee dhufuuf fedhan qabu ture. Akkuma ta'etti rakkadhee baradheen barumsa xumuradhee yaadaan ture. Achi inni kottu gaafa naan jedhuuti dhuguma natti fakkaate bakka si gargaare. Namatti dhufa mana yeroo baay'ee. Achi dhufee tanotoo sabira taa'uti jala mootoon guutiin irra hojjedhee jala maamboo finfinnee gidduu hojjetoon jedhuuti baay'ee na rabbash bakka immoo ibsan qabu waan xiqqoo ishiin aaraa uummata wajjin taarifa irratti wal lollaa tiraafiikiin ol gizee nu qaxxaa innis bakka naan taane jedhee makiinaa dhaabee achii booda waan hojjedhu dhabee otuma sabira taa'u bakka hirkattummaa ta'e akkamittan jiraadha otoon jedhuuti akkuma kana waaqayyoo namicha tokko keessaan goree natti dubbate. Asummaa daadaan koo jirti ture. Isheetti gaafa akkas ta'e jedhee himuu nama bira taa'ees bakka wata hojiin hojjetii nyaachuun natti hin tolle jedhetti himuu biyyattis immoo bahee deebi'ee yookiin barumsa hin baranne hin deebi'u ishee haasofsiisna kottu naan jette. Ishee wajjin amma ammaatti hojii akka hin taanetti isheen nafaana buutee baatee naa barbaadde hojiis waan hin taane hojjetaa jiraas waanuma dhimma hin qabnedha. Birrii nan argadhus muraasa. Isaa booda bakka Yesuus jiraata. galgala yoon hojii dhaabee manumatti hangalaa manaa deebi'ee bakka iddoon na qabu hin qabu ijoollee waan hin beekneef asitti ijoollee wajjinis waan ol hin beekneef deebi'ee galee faazarii geggeessa yeroon deebi'u baay'ee natti dhaga'ama. Akkamitti lafa kana dhufteeti? Jalqaba achi gaafan ture makiinichi gaafa dhaabatuuti bakka isa biras taa'uu natti toluu dinnaan isheetti himnaan isheen kottu bakka biyyatti deebi'innaan asumatti hojii barbaanne hojii. Sagantaan sababa kanaadhaaf akkan addabaabayitti ol bahee tokkicha ciisee tan sagantaan immoo akkas jiru sababbata nan beeka waan ta'eef. Dhuftee beektu lafa kana? Dhufee beeka yeroo ayyaanaaf kabajame akkasii ishii. Dhufee gaafsan dhufeen ture yeroo ayyaanan tajaajilu immoo dhufeen ture. Sanbata tokko lamaan dhufeen ture. Yesuus gooftaadha. Mee ameen. Galgala kana hiikamni guddaan obboleessa kanaaf hin ta'a. Ameen. Mee ameen. Ameen. Yesuus akka keessumatti inni har'aa seexanni iyyummaadhaan qabeessaan kan si hiite balbala hojii sitti cufuudhaan kan si hiite balbaloonni mana hidhaalli ofiin banamaniidha ofuma babbanamanii balbaloota malee balbala hin jenne dubbisi iddoo si laasan hundeen manicha hidhaa maal ta'e hirraafame balbaloonnis hin banamanii balballi irratti banamu moo balbaloonni irratti banaman balballi irratti banamu moo balbaloonni irratti banaman balbaloonni irratti banaman. Halo. Isinii batu. Amin. Hojjeta qabsu. Ogummaa isinii batu isheen duraalee qoosee ture ishee ogummaa isinii batu. Amin. Obbichaan jaallatin akka nama akka keessa nama akka mataa keetiitti jaalladhu jedhamu bisa gadi fakkaatu. Irratti banaman. Amin. Maal haa eebbifamu obboleessi kun. Amin. Namni kun hafuurattis foonittis hin eebbifama. Amin. Ati dhugaa foonittis hafuurattis hin eebbifamta. Amin. Rakkina amma keessa jirtu kana gaaffii amma deebitee mana argitu. Amin. Gaaf tokko gaafa sabni Israa'el karaa ce'uu dhabamanii galaanni fuulduraan dura buutee
Dudduubaan immoo faruun gaafatti dhufe. Saba kana rafamina sodaatiina. Diinota amma dudduubaan isinitti dhufaa jiran kana lammata deebitanii argitanii ittiin jedhu. Mee deebiiti waan keessa jiru kana deebi'ee hin argu. Waan keessa jiru kana deebi'ee hin argu. Jabalinaan dubbadhu kaa. Waan keessa jiru kana amma deebi'ee hin argu. Jari kaasaduma. Waan amma keessa jiru kana deebi'ee hin argu. Tuusitti bakkaata gaa. Ameen. Akka abduutti yaadattaan siin jedhu. Ameen. Namni abduu gaafa hojjootu. Abduu gaafa hojjootu. Ameen. Nama harkaa babbadaa iddoo isaa yaadachaa dubbata miti harkaa babbadaa. Dhugaa waaqayyooti namni kuni hin argitu. Foonittis hafuurattis hiikameera. Harka keessa qaba. Inni kuni maqaa Kiristoos Yesuusiin kan dhufu hundumtuu maalidha? Eebbifamaadha. Maal jedhan? Eebbifamaadha. Maqaa Kiristoos Yesuusiin kan dhufu hundumtuu eebbifamaadha. wanti maqaa waaqayyootiin dhufu wanti maqaa waaqayyootiin irratti walii gallee goonu hundumtuu eebbifamaadha. Kanaaf zayitiin kun eebbifamaadha. Ameen. Dhugdu lafaasaa yaala baadhaa lafa na dhukkubatti. Samuun mana jammarati koo baay'ee mubbulle garuu samuun mana dhukkubaa. Xiyya dugda kee keessa gadi si waraanuun arga kanaaf asi gaafadha. Kana booda mooraftee bulta. Ameen. Irriba siin dhabdu. Ameen. Dhugaa waaqayyooti. Irriban. Ameen. Ati kana booda safara jeeqaa bultaa kadhannaadha. Ameen. Kadhannaa. Ameen. Waan eegutti waan beelofte afur qulqulluu san isa hawwite afur qulqulluu san isa beelofte afur qulqulluu san hima nyaatte. Ameen. Ulfinni waaqayyoo inni jiraataa sirratti mul'ata. Ameen. Yesuus Kiristoos gaaf tokko mee bartoota fuudhee ol baheetu kottaatti hin jedhe fuudhee gaaratti ol bahee ulfina isaatti agarsiise itti geeddarame galgala kana kaasee wanta adda tokko sirratti geeddarame. Ameen. 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 Dibata. Ameen. Dibata humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Afuura siiqu. Humna siiqu sirratti waameera humna dhiiga abbaa koo isa qaraanii irratti dhiiga isaa dhangalaase. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Gooftaa galateeffadhaa.